Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Aariitu viidiyoo irraa na balleessee warri keessan viidiyoo maa hojjechuu dhiistanaan jettanii baay'ee tokkoon aaree ture. Ani bara haaraa kanarratti nan gala jedhee hassaabee sila akka yaada kiyyaa roobii dhuftu gala jedheeti. Yoo naan taane irra waan tareef tokko ishee ofii kiyyaa ofumatti na aarsee. Viidiyoo sin hojjennee sababa saniin jedha homaa rakkoon qabu ka guyyaa waaqayyo jedhee galuun kiyya hin oolu. Walumaa galatti baga nagaa fayyaa taatanii kunoo hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'ee sila tanaan dura isin hojjechuun barbaadeeyyuu garuu homaa rakkoon qabu. Mucayyoo wayii Beerut keessatti balaa makiinatiin duutee jirti. Isa xiqqoo dhaamsa waanuma ta'e isiniin gahuu fi innis maalidha sababni ishiin balaa makiinatiin duutetti heedfoonii gurratti godhattee osoo deemtu sababa saniin duute jedhaniitiin himanii jiran jechuudha. Tanaan dura waa'ee akkana kana baay'eellee isinitti himeen ture yeroo walirra qabee akkasuma balaa makiinaa kun Beerut keessatti baay'atee lammii keenya galaafachaa ture sanii isinitti himeen ture. Ammallee waan irra deebi'ee isinitti himuu yeroo karaa irra deemtanii heedfoonii godhattanii hin deeminaa adaraa keessanii lubbuun biyya ormaatitti baatu homaa namatti fakkaatu isaanitti si fakkaatu yeroo ammaa kana lubbuu biyya ormaa keessatti baatuu fi kan biyya keessatti baatullee takkuma homaa laalcha hin qabuun isiniin jedha. Kanaaf yoo duutan ofii keessan miitanii maatii keessan miitanii maatiin keessanuu dhageettii dhaba waan ta'eef yeroo karaarra deemtanii heedfoonii godhattanii karaarra hin deeminaa biyya ormaa keessatti lubbuu keessan hin dhabinaan isiniin jedha. Wannan isiniin jedhu kana akkuma suura irratti argitan heedfoonii ishiin gurratti godhattee jirtullee mul'isanii jirani. Ishiin lubbuu ishiitiin darbitee jirti jechuudha. Mucayyoon suura irratti argitan sun jechuudha. Kanaaf adaraa keessan yeroo karaarra deemtan of eeggannoo godhaatii deeman heedfoonii godhachuu miti moobaayilumayyuu harkatti qabatanii hin deeminaan isiniin jedha. Wannan isinii dabarsuudhaamsi kanuma homaa gochuun hin danda'amu. Kasanirraa nafee isin nagaa fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii ijoolleen Beerutii gara Dubaay deemtan jechuudha. Mucayyoo wayii jirti baay'ee dinqisiifadha. Maaliifan dinqisiifadha isinitti fakkaate gatiin gaafattu wacii jechuudha. Tokko yeroo dabarsu $550 gaafata waciini walumaa galatti Beerut keessa Dubaayitti deemuuf $550 isin gaafata wanni jedhamu hin jira. Tuni garuu mucayyoon hoomata akkayyuu ijoollee gaafataa hin jirtu waan hundayyuu achi sirreessitee fi fuudhaa jirti jechuudha. Ijoollee gara 50 qopheeffattee jirti. Marti isaaniitiyyuu taruma taraa gara Dubaayitti galaa jiran jechuudha. Namni fedhii akkasiisan qabaattanii namni rakkootti as keessatti rakkootti kuftanii jiraattanii mucayyoo san argachuu dandeessanii wanni ani baay'ee dinqisiifadhee fi gatii gaafattu gatii yoo achi gahanii hojjetanii ji'a 2 ji'a 3 hojjetan gatii kana kafaluu danda'anidha kan ishiin naan jette. Kanaaf kana nan ishii dinqisiifadhe ijoolleen baay'een isaanillee dinqisiifataa jiran jechuudha. Hundi keessaniyyuu warri fedhii akkasiisan qabaattan warri gara lakki ani gara maatii kiyyaa hin galuu asiinan hojjetadha yookaan asitti ji'oota baay'ee birrii hin arganne warri jettanii gara Dubaay deemtanii hojjechuu barbaaddanii lakkoofsa mucayyoo isiniifan kennaa ishiidhaan wal qunnamuu dandeessan jechuudha. Hundi keessaniyyuu kan hin beeknaa rakkoo as keessa waan jiru. Ani wanni nan isiniin jedhu asii mana kana mana jirtanii mana biraatti deemtanii qayyarachuu mannaa Dubaay deemtanii hojjechuu isin wayyan isiniin jedha. Gatiinis baay'ee bareedaadha. Dura kana yookaan 1,200 isinii kafalan jechuudha. Kana obboleeyyan kiyyaa wanni adda qabadhee isinii deebi'ee akkuma viidiyoo irraa hin banne isinitti mul'isuuf illee akkasiin isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinee wal argina.